Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny daawwannaaf jecha gama Qaataaritti imalanii jiru. Daawwannaan isaanii kunis hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu irratti kan fuulleffate ta'u jiloota sana faana kan imalan dubbii himaan ministirii dhimma alaa biyyattii obbo Mallas Alam ibsaniiru. Achuma giddugaleessa bahaa keessatti to'annaa mootummaa Saawud Arabiyaa jala ka jiran hidda dhalate Itoophiyaa ka ta'an dureessichi Sheek Muhammad Alaamuddii hiikamaniiru jechuudhaan caasaalee hawaasaa irratti oduun tamsaafamillee dogoggora ta'uu obbo Mallas ibsaniiru. Itti gaafatama Randeebiyaa manni maree nagaaf nageenyaa Itoophiyaa karoora isaa hojii ifa taasisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa ministeerri isaa Siraaj Fageessaa rakkoo nageenya naannolee hanga tokko keessatti mul'ataa jiruuf furmaata waariinsa kennuuf caasaaleen naannoof kan federaalaa waliin hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Dhimmootii biyyootaa irratti torbee mootummaa waliin kan mari'atan mormitoonni garuu waa'ee jiraachuu gumii kanaallee quba kan hin qabaanne ta'uu beeksisan. Biyyattiif kan oolu gaaffii uummataaf deebii kennuudha jedhu ittaanaa pirezidaantiin Maayid obbo Mulgeetaa Abbabee gabaasaa Iskindar Fireew jaallannee dhiyeessa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin kan gaggeeffamu walga'iin mana marii nageenya biyyoolessaa aangawoota bulchiisa naannoo federaalaa fi hooggana caasaa nageenyaa kan itti hirmaatan ture. Nagaaf nageenya biyyattii haala waariinsa qabuun eegsisuuf karoora hojii dhiyeessuusaa sabaa himaa biyyattiin ibsamee jira. Ministeera ittisaa fi waajjira mana marii kanaaf barreessaa akka ta'an obbo Siraaj Fageessaa biyyattii harka caalaa keessatti labsiin yeroo hatattamaa ega ka'e as nagaan bu'uusaa dubbataniiru. Iddoo tokko tokkotti rakkoon nageenyaa akka jiru kanaafis caasaan nageenya biyyattii ka sadarkaa adda addaa walii wajjin hojjechuu akka qaban dubbatan. Kana jechuun immoo inni tokko aangoo sakaanii dhiibuu jechuu miti qindoominaan ta'uu qabaa jedhaniiru. Kanaafis waliigalamuusaa dubbatan. Paartilee 19 mootummaan haala amma biyyattii keessa jiru irratti torban tokko dura mari'achuu isaanii Ma'iaadirraa obbo Mulgeetaa Abbabee ibsaniiru. Garuu waa'ee mana marii kanaa waan dubbatame tokkoyyuu hin jiru jedhan. Biyyattii keessatti nagaa waariinsa qabu kan argamsiisu gaaffii uummataa dhaggeeffachuu qofa akka ta'e obbo Mulgeetaan ibsanii jiran. Somaalilaand keessatti erga bara 2003 qabee filannoo pirezidaantummaa yeroo sadaffaaf geggeessuuf jecha wiirtuuleen filannoo banamaniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan Hargeysaa keessaa Barka Hadkaariyee akka jedhetti uummati ganama barii sa'a 3 qabanii sagalee kennuuf toora dheeraa eeggataa turan. Sagalee kennuuf nama jalqabaa ta'uu ka fedhan yoo ta'u wiirtuuleen filannoo ituun cufamin dura sagalee kennuu isaanii mirkaneeffachuu barbaadu jedhe Keereen. Komishinni filannoo maanguddootaaf kanneen humni dadhaboo ta'e dursi akka kennamuuf gaafateera. Wiirtuuleen filannoo 1642 sagalee kennuuf qophaa'ee jira. Nagaa eegumsillee cimuusaaf hoogganaan humnootii nagaa eegumsaa uummata sagalee kenne hojiisaa idilee akka itti fufu jajjabeessee jira. Filannoon pirezidaantummaa irra deebii Laayibeeriyaa geggeessuuf jecha wiirtuulee filannoo banuuf yeroon hangi tokko innaa hafu filannoon sun yeroo hin murtaa'iniif akka darbu manni murtii olaanaa murteessee jira. Kaadhimamaa ka ta'an Joorji Wee pirezidaantii duraanii kan yakka waraanaan himataman Chaarlis Teelariin akka deebi'an barbaadu himannaa jedhu haalanii jiran. Ween raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gabaasi Teelar akka deebi'uu barbaadan jedhu oduu hololaatii jedhan. Qorataan tokkummaa mootummootaa duraanii Alan Waayit dhiyeenya raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Ween yoo filataman Teelariin Laayiberiyaatti deebisuu fedhu jedhanii turan. Waayit namni tokko yakkamaa waraanaa Laayiberiyaa qofaaf utuu hin taane naannoo sana guutummaaf sodaa ta'e deebi'ee fiduuf yaaluun yakka jedhanii jiru. Kan ittaanaa pirezidaantummaaf Wee waliin dorgoman haadha warraa Teelar duraanii Jaawel Hawaard Teelar duula filannoo irratti mul'inatti abbaan warraa isaanii biyyatti deebi'uuf yaaluun nama isa kamiifiyyuu ajaa'iba ta'uusaa beeksisanii jiran. Lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa seenuun kan himataman namoonni 2 har'a mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Gabaasaa Galmoo Daawit kunoo. Torban dura ture poolisiin Keeniyaa Dajanee Caafaa fi Caakkoo Jiloo to'annoo jala oolche. Isaanis kan qabamanii fi lammiilee Itoophiyaa 137 ta'an seeraan ala gara Keeniyaatti fiduu isaaniitii fi har'a ganamas himannaa isaan irratti baname dhaggeeffachuudhaaf Keeniyaa mana murtii Makadiraatti dhiyaatanii ka turan yoo ta'u, abbaan alangaa mootummaa poolisiin namoota kana irratti ragaa dabalataa barbaadaa waan jiruuf yeroon qorannoo torban tokko naaf kennamu jechuun gaafachuu isaatiin beellamaan deebi'aniiru.
Kanaanis abbaan seeraa poolisiin namoota lameen kana irraa ashaaraa qubaa fuudhee ragaa kaanis akka wixata dhufu 3/20/2017 dhiyeessu ajajanii jiru. Dajanee Caafaa fi Caakkoo Jiloo waraqaa eenyummaa lammii Keeniyaa ta'uu isaanii agarsiisu qabaatanus haga yoonaa waraqaa eenyummaa kana akkamitti akka argatan wanti beekame ifa bahee hin jiru. Dabalataanis maqaan himatamaa tokkoffaa Dajanee Caafaa maqaa nama lammii Itoophiyaa waan ta'eef eessatti akka dhalatanis akka qoratamu manni murtii kun ajajee jira. Himatamaa lammaffaa kan ta'e Caakkoo Jiloo dhaddacha kana irratti abbaa maatiiti jechuun manni murtii wabiitiin akka isa gadhiisu gaafatus abbaan seeraa garuu haga poolisiin eenyummaa keessan gadi fageenyaan qoratutti mirgi wabii isinii fayyamamuu hin danda'u jechuun dhorkaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 137 Dajaneenii fi Caakkoon seeraan ala gara Keeniyaatti fidaniiru jedhaman murteen isaan irratti darbee amma mana hidhaa Kiimaatii jedhamu keessatti argamu. Gochi seeraan alaan nama gara Keeniyaatti fiduu Keeniyaa keessatti yakka adabbii cimaa qabu yoo ta'u Dajaneenii fi Caakkoon yoo yakka kanaan badiin itti murame hanga hidhaa waggaa 30 yookaan qarshii shilingii Keeniyaa miiliyoona 30 adabamuu danda'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobi. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Liyyuu Hayil ka bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa godina Gujii Ba'aa aanaa Liiban ganda Simmintoof gandeen naannoo sana keessa jiranitti haleellaa banuudhaan namoota 7 ajjeesuun namoota 6 ka biroo madeessuusaa jiraattonni dubbataa jiran. Waraanni kun garii konkolaataadhaan kaan miilaan dhufee nu hadhee jedhu jiraattonni. Bulchiisi aanaa Liibanillee waraanni jedhame kun dhufee uummata haleeluu mirkaneessee jira. Soraatuu jiraattotaaf bulchiisarraa dubbise. Akkana jedha namni inni hospitaala Nagallee ka Boranaa keessaa dubbise. Biyya karaa aduu dhageenya sadii guyyaa dura loon haatee loon fixee namni lubbuun bahee kalee ammoo saashan gubbaatti namaati. Liyyuu Hayil tam namadha kalee qawween isin namaa naatu guddooni qawwee matariyyeessaaf ooshiisha jedhanii fi qawwee tokkotaa amma ilaalaan fi ministirii qabsuun akka namaati. Arda kamin namaati? Arda funnaan agarsuu arda dhungoon alaqqara namaate. Adoota armaan amaluu jirtu ollaa baafatte. Ollaan olla guddaa. Ollaa dhaabtu gama lamaan dhattee beekaa achi wala dhufu faa karaa lamaan dhufte olla duuti. Ollaa duuti yoo dhufte makalaakaa dura dhufe makalaakaa olla fee jira. Makalaakaan dura goree armaan nan fitti amma namni akka armaan raas kunneen jaaroleen tulleen duraan goree namni fee olla tulleen nan biqaa. Ollaa kam kasiinaati? Ollaan olla dhungoo jedhanii ollaan kun tartaa kan simmintoo tartaa walitti qubate. Mana gar dhibba oliiti. Yoo beelli kaan dhufeeyyuu isiin olla duudettiin olla haatee lama moromsaallee qabaa waan haataatee gargaltama. Akkasiin nan fixee kalee akkasiin nami raate. Kalee nama gamitti achi dhumate? Nami asfala ollaa suni dhumate nami arti dhumate nama afur nami ollaa dhumate. Namgan 70 fajaaduu asirraa kalee. Galgala uqqaa jedhanii namgana gan 70 duub kan cooricha jedhanii namgana gan 75 aggajjaa dooyyoo jedhanii kullee namu guddaa namuma gara gan 60 wayiiti. Akkasiin namni artitti kalee warra kana artifitte. Karaa gamiin namaate waraana gamga'uun namadhe maaniin dhufte? Karaa lamaan dhuftee namni xiqqaate gara nama 600 ga'uutatti dhufate. Karaa lamaan eessaa fees? Lachi ollum tokko karaa lamaatti buufattee haati. Kaan dura waladu jira ollatti kumilgaan taane tulteetti duubaan itti buufattee haati. Duraan funnaan agarsu jalatti qaagaditti olla irra diqqoo ijjatatti waladuu jiran jagadii waladuu jiran funnaan agarsu afaan achi waladuu jiran. Amma doole ati hospitaal Nageellee ka'ee jiraa jettee nama gamiin madaa'e? Namni amma madaa'e arma bira yaanjuu jiru nama lama. Namni madaa'e namni jaha madaa'e. Nama gamitti dhumate? Namni dhumateillee nam janga. Namni dukuniin tokko gujii haa shanan boran. Doole lama gujii afur boran. Amma eessi jiru waraanni warraa eessi jira amma maal fakkaatti lafti? Waraannillee walumgudi isa wal daawwata. Warri makalaakaa haleen guyyaa kan dhufee walti yaa'inaa jedhee nu bira gaddache. Warri kun amma yookaan dhufee nama kan biyyumatti warrum lafaa dhufe ofirraa dhowwa. Warrum lafaatti ofirra dhowwa. Mootummaa yoo itti maxxan maanta fakkeenyaaf warri bulchiinsa faana yoo itti maxxan maan jedha? Seeri cabsuun namni jennu. Kamaan jedhu? Nulleen iyyuu jirra iyyannaa malee nu amma haanetti lafa haanee nu hin dandeenye haduu akka warraa irree seeri cabsuun yaaduu hin dandeenyu nu hin jedhan. Waraanii jechuun amma biyyittillee baatee ofirraa dhowwachuu jirti jechuu jirta amee. Onum guyyaa kan saalee tara sun keechisu warra nachi hin baqanne. Makiinaan dhufee dhageettan warri. Kaan miilaan gad dhufee kaan makiinaa ammoo gama matariyyeessa dhaabee game jaan jechuudha. Matariyyeessa makiinaa gubbaatti hidhanii jiran guurdaan kanaan namadhaan achi fagoo dhaabanii namadha. Kananii qawwee nu qabna kalaashii fula siinti namni akkaan namni dhaqqabu qawwee artiin dhaqqabdu matariyyeessa artiin dhaabee kan namaate. Waraan garam bibbisaati. Ammallee masooqa keessa fuunee
harka poolisii jira ammaan tana Itoophiyaa Federaalaa Dimokiraatawaa Riippubilikii gara makaalata ministeeriidha. Keessa fuudhan harka poolisii teellaa jira. Warra keessa fuudhan warra milijoo illee keessa fuudhan namni irraa fuudhan. Mata dariyyeessa irraa fuudhan itti fudhatan asiin lamaaf fixu sun artee irraa fuudhan mata dariyyeessa guddaayyuu hawwe guurdoo. Namni kun ni jiraata nageellee Booranaatti taatullee ammatti maqaa himachuun feenee guddoo galateeffanna. Gamkaaniin ammoo godina Gujii Bahaa jalatti bulchaan aanaa liiban Abbo Hariyoo Goollichaalleen dhuguma waraana liyyuu Haayilee dhufee biyyaadhe yaa oliyyannee jedheetiin reefu bilbilaan gaafadheen naannatti akkan jedha. Waraanni liyyuu poolisii Haayilii naannoo Soomalee dhufee aanaa liiban gantimmintoo weeraruun akkasuma jechuudha umurii irra dhukaas banee lubbu nama torba galaafateera. Gara nam daanuu ramadeessee rakkoon adda addaa jiraatullee homaa waraan biyyatti gidduu seenee dhaabee jira. Amma famna guma rakkoon jedhanii num jedhe. Lafti am kee jireenni kee jirtuun keessan nama dhee jedhamtuun lafuma Oromiyaati. Oromiyaa keessallee aanaa liiban ganda horsiisee bulaa simmintooti. Ganda simmintoo naannoo uummati Boorana qubata. Waraan guddaan nama dhee jedhanii waraana gamiin dhageettanii waraan nama dhe. Humniti isaa fayyinni caalaa ta'uuti garuu ijoolleen tisituu ofirraa ittisa turte. Duuba irratti humnallee daddabalachaa dhufee lakkoofsinaan keenyaa jiru yeroo of ta'e namuma naannoo sun qubatuuf lama horiisu waan ta'eef lakkoofsinaan keenyaa hin caalaa baay'inni isaa ganin lam dubbachuullee rakkisa. Waraana gugurdaan namaadhaa jedhanii waan argitan faa qabdu matariyyees fakkeenyaaf har'a fuudhanii jira jedhanii fakkeenyaaf agar makalaakaa ministeer jedhuut faatu fakkeenyaaf waraayyaattis waraana waraqaa eenyummaa keessa fuudhan faa jira jedhanii waan kan faa mirkanfattanii hubattanii. Humni namaati. Humni liyyuu poolisii naannoo Soomaleeti. Meeshaan ittiin haatullee meeshaa horsiisee bulaa qabu irraa adda. Akkam faa fakkeenyaaf. Waan akka meeshaa gurguddaa snaaperii faa matariyyeessaan fayyadamti. Kun meeshaa gurguddaa xiqqoo humna horsiisee bulaatiin olii ittiin dhukaasaa turuun isaa mirkanaa'ee jira. Iyyattanii mootummaatti. Waraanii naannoo keenya dhufe weerara dhusaa qaama waraanaaf gabaas goone jira. Galatoomii guddaa galateeffadha waan jira odii biilla akkanuma dachaanee wal odeeffannaa. Galatoomaa sallee. Gamkaaniin ammoo godina Booranaa aanaa Mooyyeelee keessalleetti akka warreen lafaa jedhutti waraanii liyyuu Haayil jedhan gara Caamuq keessatti nama lolee mallee mammadeessee jedhani qulqulleeffachuuf bilbilatti nu seenuu dide kana fakkaatti gama kanaani ansora haala keeti nagaan bulla. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma sa'aatiin galgala keessaa 2:44 ta'ee jira. Barattoonni yuunivarsiitii Mattuu barnoota sirnaawwaatuun jalqabiin torban lama turuu isaanii dubbatu. Barattoonni agi tokko mooraa gallikkisanii ba'uu isaaniillee dubbatanii jiran. Jaallanneetu qindeessee kan barataan akka maqaansaa himamuun feene tokko dubbate irraa jalqabna. Jalqaba warraayyuu bu'uurisaa waa'ee Dooktar Mararaati. Warri hidhaman hiikaman kan jiru ture. Dooktar Taaddasaan pirezidaantii yuunivarsiitii Mattuu jechuudha. Ijoollee Oromootiif ilaalcha gaarii hin qabu. Sekendii tokkottidha kan inni ijoollee ari'uun. Ijoollee irratti tokko yeroo baay'ee mormii ni kaasa. Maaliif barattoota irratti mormii kaasa? Inni xiqqoo qomoodhaan waan saba biraatii jedhee dubbatee ture. Yeroo tokko walgahii taa'anii turan. Ijoolleen Oromoon innaa tokko ijoollee Tigiree irratti fannoo qaabnaan sababii sanaatiif inni immoo anu Tigireedhaa maaliif akkana gootu izin anu otoo hin jiru isaanitti dabarsanii kana gochuun gaarii miti jedhee dubbate. Eddanni akkana dubbatee booddee ijoolleenis inni irraa bu'u malee barnoota hin jedhani. Jalqaba Dooktar Mararaan faan hiikaman warri hidhaman jettanii mormii qabdan yuunivarsiitiitti himtan. Ijoolleen Tigiroonni gaafa lolli akkanaa ta'u Gambeellaatti deemanii turani. Naannoo torban lamaatti ta'aa turan. Akka carraa ta'e immoo yuunivarsiitiin Mattuu warra Jijjigaatti dararamaa turan ijoollee 250 nan fudhadhaa jedhee ture gaafa dibbeen caal jechuu jalqabu jechuudha. Ijoolleen warri Gaambeellaa akka carraa ta'e gaafa isaan makiinaadhaan dhufanii ijoolleen isheen Mattuu yuunivarsiitii jiranii ijoollee achi turan dhufee se'anii jala sirbaafaa dhiibbaa gaafa deeman gibbii ga'anii osoo faana sirbanii achi gaafa bu'an ijoolleen Tigirootadha. Warri konkolaataa keessaa bu'ee jechuudha. Ijoolleen kan keenya kan isaan deeggaraa turan ijoollee Jijjigaatu dhufe se'aniiti malee ijoollee Tigireet achi dhufe se'aniiti miti. Achumaan sababii sanaatiif lolli babal'aa Taaddataan isaan irra goruu jalqabe ijoolleen immoo Dooktar Taaddasaa irratti kaatee inni bu'u malee barnoota hin jalqaban jedhanii akkaniin jira jechuudha. Ijoollee barattoota Oromoo irratti maal godhe jennaaniti inni ka'u jettu. Ilaalcha gaarii hin qabuun
Yeroo baay'ee ijoollee taasifaman jiru, ijoollee miidhaa garaagaraa irratti godhaman jiru. Ijoolleen baqata ijoollee ofitti dhiyeessuun barbaadu. Amma maalirra jirtu gaa barnoonni hin jiru? Barnoonni waalleen jiru ijoolleen baay'inaan yaadeeti. Har'a aaddisuun fa'aa kan turan aaddis argaa suuqatteessaa fa'aa naannoo Oromiyaa irraa jechuudha. Amma as jiru walgahii xiqqoo waaman ijoollee keessatti haftee walgahii waaman jiru abbaa gadaa fa'aa ta'anii har'a walgahii ture. Jarraa walgahii sana hin seenne. Federaalonni baay'inaan gibbii guutanii jiru. Barnoonni hin jiru, sochiin garaagaraa hin jiru. Akka ijoolleen shaanxaa baatee hin baanne immoo dhoowwameera. Ijoolleen ganamallee shaanxaa baatanii ba'aa turan. Shaanxaa fuudhanii ba'uun hin danda'amu amma. Wanti reebichaa wanti tuquu maal hin jiru. Tasgabbaadhuma garuu ijoollee xiqqoo jira. Egaa rakkinni kun egaa gaafa uumame hammam ta'e amma? Erga ijoolleen gibbiidhumayyuu seentee barnoonni seeraan ta'ee hin beeku yoo xiqqaate 7 oli. Kana gidduutti yuunivarsiitiin ammayyuu furmaata waan arge hin qabu jechuu? Hin qabu tasumayyuu hin qabu. Barattoota dhaloota Tigraay gidduu kana dilbata kaleessaa gara Gaambeellaa deemaatuu jiranii sagantaa afaan Tigree irraa Gabree Hagos kan isaan haasofsiise akka jedha. Gaambeellaan haallana. Gara magaalaa Waaw gibbii zirragaa galaa oolina tawaayilna. Aangawoonni mootummaa kanneen maqaa isaanii hin beekne haalli jiru hanga tasgabbaa'utti mooraa yuunivarsiitii gadhiisaa deemaa nuun jedhan nuti dhaloota Tigraay qofaa 115 taanaa jedhe. Duraanis gara Gaambeellaatti baqatanii akka turan garuu yuunivarsiitiin waan isaan amansiiseef jecha guyyaa 4 achi turanii booda yuunivarsiitiitti ennaa deebi'an barattoonni hin seensifnu nuun jedhan jedha. Barattoonni Oromoo kanneen dhaloota Tigraay ta'an haba'an jechuudhaan waan nu sodaachisaniif nagaa keenyaaf jecha deebinee baanee jedheera. Barattoota kana keessaa Finfinnee kadhaqqabde barattuun maqaan ishee akka hin ibsamne gaafatte tokko ansichi yuunivarsiitii Mattuutti hin deebi'u mootummaan bakka biraatti na ramaduu jetteetti. Barattoonni dhaloota Tigraay kun yeroo ammaa mooraa yuunivarsiitii Gaambeellaa keessa akka jiran pireezidaantiin bulchiisa naannoo Gaambeellaa obbo Gaatluk Tuut dubbachuu isaanii Gabree Hagos gabaasee jira. Gama kaaniin pireezidaantii yuunivarsiitii Mattuu Dr. Taaddasee argachuuf yaaliin goone milkoofne ittaanaa isaanii ittaanaa pireezidaantii ka ta'an Dr. Qixxeessaa Camadaa barattoonni Oromoo jalqaba hiriira gaggeessanii turanii gaaffii jedhuuf deebii isaan kennaniin jalqabna. Dhugaadha gaaffii kan barattoonni Oromoo Mattuu yuunivarsiitii keessa kan kaasan turedha. Kan isaan gaafatan gaaffii mirgaa fi dhuguma Dooktar Mararaa fa'aa hiikamanii Baqqalee Garbaa fa'aa hiikamanii gaaffii isa duraa yeroo ijoolleen Oromoo kan kaarte naannoo Sumaalee keessaa Oromoonni achi keessaa buqqa'an wajjin wal qabate keessumaa immoo barattoonni yuunivarsiitii Jigaageetti kan baratan akkasumas immoo barattoonni Qabrii Dahaar yuunivarsiitii Haaraatti ramadamanii yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii Iddoo biraa naannoo Sumaalee keessaan akka ramadaman jedhanii gaafatanii. Gaaffiin keessos immoo jirti gaaffiin xixiqqoo adiministireetivii kan taate kan yuunivarsiitiin hiikuu danda'u. Isa kana fudhannee guyyaa tokko walakkaa alatti haasofsiifnee guyyaa tokko addaraasha keessatti haasofsiifnee warra abbaa gadaa wajjiniin guyyaa sadaffaa hunduma irratti walii gallee gaaffii keessa hin hiikne jennee yeroo sanas tarkaanfiin kan fudhachuu jalqabee jira kan adiministireetivii kan ta'an jechuudha. Kan nuti bira hin geenye garuu ijoolleen immoo kunis rakkoodhaan kan kaasan ofii keenya yuunivarsiitiin kan hojjechuu danda'u jalqabne. Isa kaan immoo qaama laallatutti ol dabarsine kan barattoonni yuunivarsiitii Jijjigaa keessa jiranii fi kan Qabrii Dahaar immoo ramadamanis akka naannoo mootummaa Oromiyaatti yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii fi yuunivarsiitii naannoo biraatti akka ramadaman waan murtaa'eef inni deebii argate. Egaa kanadha sanatti aansee kan Dooktar Taaddasee kan wajjin kan wal qabate kan ijoolleen saba Tigraay kan ta'an yuunivarsiitii kana keessa jiru kan baratan. Yeroo lammaffaaf ishuun kan akka as magaala kana keessatti waan akka baandiraan qabamee boombiin qabamee jedhamee yommuu odeeffamu ijoollee yuunivarsiitii keessa jiru sodaachuu wal qabdi. Yuunivarsiitiin keessis doormitarii nuufaa sakkattaamuudhaanii guyyaa tokko doormiin sakkattaame. Otoo kanaan jiruutti ijoolleen dhalootaan Tigraay ta'an amma taatee sodaattee baate. Isaan garuu Gaambeellaatti geessanii Dooktar Taaddaseen fa'aan jiru. Laakki akkas miti asuma magaala kana keessa turani. Magaala kana keessa yuunivarsiitii deebi'aa jedhamanii abbootiin gadaa jaarsoliin warri dhimmi nageenya godinaa bulchiinsi yuunivarsiitii ijoollee kanaan amansiisuu yaale ijoolleen fudhannee Gaambeellaatti deeman.
Ammas barattoota keenya waan ta'aniif ijoollee kana deemee amansiisuu barbaadeera. Yuunivarsiitii Dooktar Taaddasee Doon ta'in akkuma waliigalaatti maanajimentii yuunivarsiitii bulchiinsa godinaarraa dhimma nageenya godinaarraa ta'aniitu ijoollee kana akka deebi'an yaaliin godhamee nagaadhaan uumaa rakkoonni hin jiru kan jedhamu ijoollee amansiisuu yaalanii kanatti kan deeman malee Dooktar Taaddaseen kophaa isaa miti. Dooktar Qixxeessaa asirratti gaambeellaa maaltu jira? Maaliif achi filatan? Akkanatti fakkaatutti achirraan pileeniidhaan deemuuf natti fakkaate biyya malee achi maaltu jira? Tole ijoolleen sun deebi'anii dhufanii jechuudha. Sana booda immoo maaltu ta'e? Yeroo dhufanii deebi'anii baasii yuunivarsiitii Gaambeellaatiin dhufanii ijoolleen yuunivarsiitii keessaa yeroo yuunivarsiitii galuuf jedhanii ijoolleen Jijjigaa dhufaniiru kan jedhamu oduu darbe. Otoo isaan ijoollee Jijjigaa jedhanii ijoolleen wajjin barachaa turan sana yoonnaa ta'u baran egaa ijoolleen hin aaran hin miira keessa galanii yeroo kana akka waci waan xinnoo godhamte naan ijoolleen deebi'anii baasiin ofirra galagalee deebi'ee fudhatee ba'e warra Gaambeellaatii fide asuma magaalaa keessa akka turan ta'e kanadha. Ammoo deemsi barsiisuu fi barachuu tasgabiin maal keessa jira yuunivarsiitii mattuu? Amma gaafa inni itti barachuu baannee deemuu qabna kan jedhan ijoolleen naannoo tokko tokko deemuu jennaan har'a walitti qabnee mariisisaa oollee barnoonni akka jalqabu irratti waliigallee adeema. Barattoonni akka jedhanitti garuu baay'een mi'a isaanii qabatanii deemaniiru jiru. Hin deemne baani jennaan ijoolleenis atteeshinii argachuuf jennaan hammataatti shaantaa fudhattee baate yoo deemtanii seeraan deemtu malee akkaataa kana miti jennee jaarsolii biyyaa amantooti naannoo jiran jaarsolii biyyaa abbaa gadaa ta'anii mariisisaa oollee boru barnoonni jalqabaa irratti walii galleessa. Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu barattootaan? Ijoolleen dhuunfaadhaanis walitti bu'uu dandeessi, wal loluu dandeessi. Kun immoo uummata wal qabachuu hin qabu. Kanaaf ijoolleen yuunivarsiitii keenya keessa amma juutaanaan nagaadha waa tokko waan ta'e jiru. Ijoolleen yuunivarsiitii keessatti wal keessa oofteeruma goomsamuu burjaa jirurraa kan hafe amma nagaadha deebi'anii borganoo barnoota isaanii akka jalqaban kan jedhu dhaamsan dabarsuudhaaf. Dooktar Qixxeessaa Camadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoomu jaalladha. Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii itti aanutti ceena. Gamtaan paartiilee mormitootaa Madirak ibsa jimaata dabre kana baaseen mootummaan Itoophiyaa utuu biyyattiin jeeqama hamaa keessan seeniin dura furmaata dhugaa bu'uura qabu dhiyeessuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kana ilaalchisuudhaan ittaanaa durataa Madirakiif itti gaafatamaa sabquunnamtii gamtichaa obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinneerraa telefoonaan dubbiseen jira. Gaaffii gamtichaa akkanatti dhiyeessan obbo Mulaatuun. Gara si'achiitti mootummaan kun itti fufuu waan hin dandeenyee fi sabi kun kana baree mootummaan walitti qabuu akka danda'uu fi warri kanaan dura mufata qaban karaa adda addaan iddoo warri jiran hundumtu walitti dhufanii mootummaa sammaa jiru wajjiniin yaada tokkoon biyyuun kaatee akkamittiin gara si'achiitti tarkaanfachuu dandeessi kan jedhu irratti mari'achuu hin barbaachisa. Obbo Mulaatu keessumaa dhaabni keessan Koongireesii Federaalawaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni keessan uummata Oromoo irraa akka ta'edha ka beekamu gaaffiin Oromoodhaaf deebuu qaba jettanii yaaddan. Akka paartii keessanittis gaaffiin dhiyeessitan yoo jiraate maaliin yeroo ammaa kanatti? Seera ittiin bultii mootummaadhaa waa'ee federaalizimiidha qabna. Seerri kun hojiirra ooluun dadhabee hojiirraa ooluu warri nu jalaa hidhaman warri siyaasa geggeessaa turanii dura buutonni keenya hiikamanii jenna. Sabi keenya reebameera, du'eera, warra du'anii fi gumaan kaffalamu warri garmalee akka bosonuu bakkeetti ari'anii qawwee qabna jedhanii ajjeesan hundumtu nama ajjeesan kanaatiif seeratti dhiyaachuutu qabaa jenna. Oromoon gaaffii adda addaa qaba. Gaaffii Oromoodhaa kanaan dura gaafatamaa jira. Gaaffii kana deebisuu didanii amma callumadanii asiif achintinaa ta'u. Karaa gara biraan immoo namni keenya gara 200,000 ol kan jiru hamma ammaatti mana isaa keessaa ba'eera. Amma seera qabnu kanaan deebi'ee mana isaatti galuutu isa gubbaa jira jenna. Kana achi addana kaa'anii qallabuun deebisuu dhiisuun olaantummaa seeraadhaa cabsuudha. Obbo Mulaatu kanaan dura gaaffileen dhiyeessisaa turtan fakkeenyaaf kan akka dantaa addaa magaalaa Finfinnee keessatti argachuu Oromiyaa, kan akka daangaa Finfinnee beekuu, kan akka afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u gaafachuu, humnoonni Oromiyaa keessatti ajjecha raawwatanii fi reebicha geggeessan Oromiyaa keessaa bahuu qabu ka jedhu gaaffileen akkasii dhaaba keessanirraas ka'aa ture, hiriirtota irraas ka'aa ture. Amma immoo
bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimmoota kanarratti furmaata kennuu irratti hojjetaa jirra keessumaa waa'ee dantaa Oromiyaa Finfinnee keessaa waa'ee afaan Oromoo kanneeniif kanneen fakkaatan irratti furmaata fiduudhaaf hojjetaa jirra ka jedhu torbanuma dabre kana dubbatamaa jira. Dhimmi kun gara furmaataatti deemaa hin jiruudha kan isin jettammoo. Dantaa Oromoon Finfinnee irraa argatu tun ta'in harka Oromiyaa jala jirti. Oromiyaatu bushaa qaama Oromiyaati jenna nuyi. Oromiyaan Finfinnee bushuutu ishee gubbaa jira. Jennee kanaan dura ejjennoo keenya dabarsineerraa akkuma magaalaa adda addaadhaa akka bushitu akka isheen bushituudha kan nuyi barbaannu tokko kana. Lammaffaan Oromiyaa keessaati loltoonni gara kaampii isaaniitti galuun hin barbaachisa malee akka barbaadan asifachi deemanii nama akka quruphee bakkeetti ajjeesuun kun hundumtuu hafuun akka isa gubbaa jiru gaaffii Oromooti kun. Gaaffiin Oromoodhaa baay'eedha kana bichaatti hin dhumamiti. Gumii nageegumsaa biyyoolessaa Itoophiyaa ka jedhamu qaamni mootummaa walgayii taa'uudhaan waa'ee nageenya biyyattii irratti ibsa baasee qaba. Bulchitoonni naannoo mootummoonni naannoo jeqamawwan naannoo isaanii keessatti qabbaneessuudhaaf to'achuudhaaf itti gaafatamatu irra jira. Ansanaachi hin gaafatamu kan jedhu dhimmoota adda addaa baasee jira qaamni kun. Ibsis kennamee jira ministeera ittisaa obbo Siraaj Fageessaatiin akkasumas immoo muummicha ministeeraatiin. Kana dhaabni keessan akkamitti ilaala? Oromiyaa keessaatii yeroo loltuun baatee geesse hin beennu yeroo baay'eedha kun komaand poostiidhaan jiraachuu ergi jalqabee Oromiyaan yeroo baay'ee fudhateera. Kun haaraa miti nuufi mirga sabaadhaa qawweedhaan gadi qabuun hin danda'amu. Mirga sabaadhaa eeguu, sabaajin haasa'uu, sabaajin waliigaltee deemuudha malee yooti kana goote si ajjeefnaa, yooti kana goote si hiinaa, yooti kana goote si fanneefna jechuudhaani wanti dhufu hin jiru. Ammayyuu yaaduma isa kanaan duraadhaa isa ittiin yeroo bitatanii yeroo dheereffatanii jiraatanii fi akka ta'uudhaaf sodaachisuudhaaf karaa adda addaadhaa irratti bobba'anii jiru. Innis keessatti qooda fudhatee hundumaa walitti waame gara si'achitti mootummaa dhaabuutu barbaachisaa. Seenaa isa kanaan duraa kaafnee ittiin wal madeessuurra gara si'achitti nagaa bu'uun isa gubbaa jiraa jedha Madirak. Sadarkaa ittaanaa dura taa'aatti itti gaafatamaa sabquunnamtii Madirak akkasumas ittaanaa dura taa'aa Koongireesa Federaala Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Galatoomaa sinis.